gammachuu addaa qabaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin baay'een gammade. Hiriyaa tiyya adaadaa ta'uu taate kan hiriyaa taanii kan waan hunda walitti himannee baay'ee tokko kan jaaladhu baay'ee tokko kan kabaju dhugumatti bakka kan qabuuf nuti nama afuri maatii tokko keessa nuti nama afuri. Namni arfan kuni waa hundi keenya tokko, haasofni keenya tokko, iciitiin keenya tokko. Shanaffaa akkasuma hiriyaa teenya tan jaalannu ta'an tokko dhiifanne garuu baay'ee nu gammaddee jirti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessa isin jechaa hordoftoota maatii Munaa 24 har'a viidiyoon addaatiin qabadhee isinii dhufe. Viidiyoo addaa maal qabattee dhuftee Munaa jechuun keessan hin oolu. Wallahi waan baay'ee nama gammachiisuu fi ana akka jedhee dubbadhuun beeku baay'ee tokko gammade baay'ee tokko itti gammade. Nuti maatii tokko keessatti dhalanne maatii tokko keessatti guddanne mee viidiyoo keenya please like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Namoonni yaada qabdan yaada keessa nu barreessaa isin jechuu barbaada. Akkasuma hiriyaa tiyya qaalii, adda tiyya qaalii, obboleettii waa hunda jechuudha. Baay'ee tokko si gammadee guyyaa dhaloota kee lammaffaa baga ittiin si ga'e baga gammaddee. Akkasuma abbaa manaa ishillee baga gammadden baga dhaloota kee lammaffaa ittiin si ga'e jedhaani. Maaliif hojjettanii nuti warra mana tokko keessatti dhalatee mana tokko keessatti guddatee rakkina hundas waliin dabarsee sadarkaa kana ga'e alhamdulillahi rabbil aalamiin gaddas gammachuus warra walirraa qoodatudha. Warra mootuyyuu keessi keenya haasofni keenya tokko rakkoo jiru hunda walitti himatu jechuudha. Har'a isheen mootuyyuu carraa isii argattee carraa isii kanatti gaala isii kana guyyaa isii kanaan isii ga'uusitti baay'ee tokko gammade. Wallahi baay'ee tokko gammade. Siistoo qaaliitoo gaarii namaa jabduu namaa bashaasha namaa rabbiin bultii te akkuma dura jaalalaan eegaltan ammallee akkuma jaalalaan xumurtan hamtuu jidduu keessanii kaasee shayxaan jidduu keessanii seensisin rabbiin umrii isin haa dheeressu. Warra horee arrii adii wajji buqqifatu rabbi isin haa taasisu jedhaani. Maaliif dhugumatti jechuun bultiin ni mi'ooftii. Gaa'ela ijaarrachuun wallahi waan barbaachisuudha. Sheekotiin kennallee olumaan kennallee dubartis ta'ee dhiiras ta'ee maannu jedhanii nu gorsanii bultii ijaaradhaa ka dubartillee ka dhiirallee bultii ijaaradhaa bultiin ni mi'aa jedhu dhugaadha. Namni asitti namni jechuudha namni bultii ijaarate waa tokko hin balleessu waa tokko rabbillee walitti hin dhufu. Maaliif hojjettanii maasii irraa fagaata. Kanaaf bultiin ijaarachuun wallahi maashaallah tabarakallah rahmaan wanni akka bultii ijaarachuun jiru. Bultii ijaaradhaa warroonni bultiin ijaaratanillee mucaa takkatu akkasnaan jedhee ture. Guyyaa gaa'ela isii kana laaltee gammaddee turte. Wallahi anu obboleettiitii anaan jette. Anu yubarii yeroo hundumaa abbaan manaa kee yookiin qaadhimaan kiyya gali jedhee na gorsaa mallaqaan laalinii jedhee yeroo hundumaa natti qaaqaa. Ani immoo wannan ilaalu har'a boru tana godha san godha jedheetiniin baqqaa yaada kiyya achi dheeressaa waggaa ji'arraa gara ji'a lamaatti ji'a sadiitti dabarsa. Garuu har'a mucattii kan argutti baay'ee tokko keessi kiyyaaf jechi inni naan jedhu gorsi inni na gorsu mallaqa laalin jedhee waa hunduma keessattuu na gorsu har'a natti dhagahame. Otoo har'allee galee jedhee akka keessi kiyyatti baqqaa namni hin jiraa miti keessa isaatitti waa hedduu kan yaadu jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya warroonni gaa'ela ijaaratin gaa'ela ijaaradhaa. Gaa'elli bifa filatinaa dhiira bifa filatiin dhiira qabeenya filatiin dhiira bareedumsa isaa filatiin. Namni inni ati filattu bifa isaatu otoo hin taane namummaa isaati. Namni sun nama akkamii nama gaarii moo nama hamaa moo waan akkam namni sun namummaa isaa malee inni bifa bareedeef wallahi waa takka wanni si godhu abadan hin jiru. Bifti kun hin dhuma. Ati mee kaleessa akka jirtuu fi har'a akka jirtu garaagarummaa laale. Gaafa waggaa 2-3 duudee ati akkam jirta. Jireenyi qananii biyya amballee si bareechullee garuu gaafa biyya kee geette
wallahi ati adada oolte mutu dhalte ol ka'uu dandeetu. Sababni isaallee maaliif jedhee umriin nuti biyya ambaasitti finne odoo umrii ilmaan keenyatti irratti finne wallahi harka 100 jechuudha. Garuu umriin keenya irra caala biyya ormaatitti dhume. Dhuguma ijoolleen immoo irra guddinni umriin keenya biyya ambaasitti dhume. Anas dabalatee sis dabalatee ka dhiirallee ka dubartillee jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya isin wanni isin jechuu barbaadu, wanni isinitti dhaammachuu barbaadu, warroon gaa'ela ijaarini gaa'ela ijaaradha. Yeroo cinii tokko dhufee darbutti otoo anillee heeruma jetti hawwuun keen oolu. Maaliif ree maaliif cidhasa yeroo argitu anillee odoo cidha akkanaa godhadhe jechuun kee waan hin oolle. Garuu afaan odoon taane gochaa waan sanitti fufaati agarsiisa isin jechuu barbaada. Obboloota koo qaalii, obboleen kiyya gaarii gaa'ela ijaarachuun baay'ee nama gammachiisa. Akkuma isaan ustaazonni keenya nu gorsan, akkuma walumaan keenya heerumii fuudhisiin jedhan, wanni kun eenyuuf yoo jettan isaaniif otoo hin taane faayidaa kenna. Waan hin taane irraa nu fageessa jechuudha. Bu'aa kenna jechuudha. Heerumni gaa'ela ijaaranne bu'aa kenna malee miidhaa kenna miti jechuudha. Ati ilmoo argattaa, ati waa hunda argatta jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya gaa'ela ijaarachuun baay'ee tokkotti nama gammachiisa. Keessa keetu si gammadaa, arabaafannaa argattaa, takkarraa 2 taataa, 2 irraa 3 taataa, 3 irraa 4 taata. Gaafa bultii ijaarattu yeroo dura walitti dabalatan nama 2. Gaafa waggaa tokko yookiin akkas waggaa kan ga'u ta'e namni waggaa wayittis ta'e namni dafee da'us jira, dafee hin deenyes jira. Nama 3 ta'u. Maaliif jiri kuni uumama waan ta'eef namni wanni walitti dabalamu ilmaa walirraa argachuu fi ilma horachuu fi ilma isaa sana akka gaariitti barsiifatee akka gaariitti guddifatee jechuudha. Kanaa jechuudha. Innaa heerumtanillee abbaa manaa keessanitti dabuu odoo hin taane abbaa manaa keessaniif qajeelaa jaalala kennaa fi jettee yoo miidiyaa dalaydus ta'e miidiyaa saniif yeroo qabaattuu fi yeroo hojii keetiif qabaattu yeroo abbaa manaa keetiif qabaattu garaagarummaa ta'uu qabu. Irra caalaa dabarsitee dubartiin erga abbaaf haadha ofii biraa baatee isiin mana nyaaphaa seenti waan ta'eef garuu mas'uuliyyaa hundumaa fudhattee qabdee deemtu dubartiidha. As keessatti maal jechuu barbaade dubartiin takka abbaa manaa isiitti kan gorretu jira. Abbaa manaa isiitti jaallattutu jira. Abbaa manaa isiitti dhageenye yookiin jecha inni haasaa waan inni jedhu inni gorsa inni gorsu waan hunduma keessattuu jira miti. Abbaa manaa isii kasanii kan dhageenye jiru miti akkasii miti obboleeyyan kee. Abbaa manaa kee yoo inni si gorse gorsa san jalaa dhageeffadhu. Yoo inni kana dalage jedhe kana dalage. Yoo inni kana dhiisi jedhe kana dhiisi. Maaliif gaafa ati isa jalaa dhageette inni illee si jalaa dhagaa. Waan tokko yoo kan badu ta'e yookiin immoo abbaan manaa kee sun sirreessuu danda'a. Yoo inni kaballeessu taate ati sirreessu. Yaani wanni kun as keessatti haasaa inni siif kennu deebii itti kennu odoo hin taane jaalumaa wanni kan hin goonuu sin jedhamee itti ilaalla. Waan ta'uu ta'e immoo ishee godhe. Waan hin taane sun ta'e immoo waliin ilaaltanii waan san godhuudha jechuudha. Dubartoonni yeroo ammaa kanatti dhiirota irra dhoofti. Harka 100 dubartiitu irra dhaya. Maaliif hojjettanii kun hin jiru jechuudha. Dubartoonni sirrimatti dhiirarra baqqaan jiraa miti. Kun hin ta'uu qabu. Dubartiin bakkuma kamittuu adaba godhachuu fi mataa gadi qabachuu fi wantoota waliin jedhan hundumaa waliin dhaga'uudha. Innillee isii dhaga'ee isinillee isaa dhaga'uudha. Wal jalaa gaafa dhageettee jaalala isaaf qabaattee kabaja maatii isaa, kabaja isaa, kabaja irra guddinni maatii isaa sirriitti qabdee deemudha. Maaliif hiriyootan isaa jechuudha. Namni kun hammuma fedhee yoo namaa wajjis dhufe maatiin isallee yoo isa duuba dhufe waa tokko inni saalfatu hin jiru. Sababni illee haadha manaa isaa waan itti amanuuf jechuudha. Dubartoonni tokko immoo kan zarii isaa jibbantu jira. Tokkuma zarii isaan jaalannetu jira. Maaliif hin beeku akka ta'e bichaa jechuudha. Kuni gaafa zarii isaa jibbite ati nama san qabeenyaaf jaalatta malee isa hin jaalanne jechuudha. Kana keessatti hubatuu qabdan hordoftoota kiyyaa. Dirqama kun hubatamuu qaba. Dirqama kun beekamuu qaba. Dirqama fira maatii keetii abbaa manaa keetii jaalatuun dirqama keeti. Kan yoo godhin uumamanni faayidaa qabna. Ilma keetiillee karaan ati barsiiftu karaa sharrii ta'uu danda'a. Namoonni tokko akka ilmaan isaa isii suni gara fira nama abbaa manaa isii san hin jaalanne waan akkasiitu raawwatama jechuudha. Kun abadan sirrii miti. Sababni isaallee maanni
namni tokko erga heerumee bultii ijaaratee nama sanatti dabalamee nama sanii bootaa yoo qabaate maatii isaallee akkasumatti jaalate ilmaan isaa sanis jaalala barsiisa jechuudha. Yookaan immoo tuusun jedhee bakka maatii isaa san abaaruu, maatii isaa jibbuu, haadha isaa jibbuu, haadha isaa san bakka likkimatti dubartiin bakkuma hundatti beeka. Uummata adis ta'e uummata keenyas ta'e namoonni haadha mana isaa haadha isaa hin jaalatan jechuudha. Garuu isa hin jaalata. Abbaa warraa ofii sanatu jaalatanu haadha isaa san abbaa isaa san zarii isaa san kan jibbantu jiruudha maaliif akkas ta'e hin beeku waan akkas ta'e rabbii tokko jetu beeka. Kanaaf nuti immoo waan kanarraa baraaruuf waan kanarraa of dhooguuf wantoota akkasii gadhiif jalaa fageessine jireenya mataa keessa namni bakka tokko taa'ee jiraatu namuu mana jiraata biyya jiraa miti biyyuma keessa ta'e gosa jiraachuu danda'a. Maaliif wanni jibbamuuf ibsine jechuu barbaada. Kana viidiyoon keenyarraa waa'ee gaa'ela hiriyaatiyyaa akkasuma obboleettiitii akkasuma addaadhaatii akkasuma waan hunda xiyyaati yetu akkuma bakka kanarraa kan ka'e yaada kana haasa'uu danda'e. Inshaallah viidiyoo isinillee hookan xiqqoo yoona bira ga'e viidiyoo isinillee isinii maxxansa isiniin jechuu barbaada. Kan baay'ee jaaladhu kan baay'ee kabaju yoomiyyuu taanaan nuti har'as taanaan borus taanaan warra wal jaalatu warra wal kabajuudha. Akkas isin jechuu barbaada. Rabbiin immoo jaalala akka kenna kana isiniif kennee isin haa gammachiisu warra afaan wal beekuu maatiin ta'ee fira yaaniin jiraa miti akkanumatti alhamdulillah rabbil aalamiin maatii tokko keessatti taanee jaalala nuti waliif qabnu ammallee rabbuun jidduu kenna hamtuu haa fageessu jennaan kaasnee turre maal kaasnee turre haa yeroo bakka maatii kenna yaadana nuti nama shantuu biyyaan lafa garagaraa jira jechuudha. Namni sadi biyya tokko keessa jira. Namni lama garagara jira. Nuti garagaraa kana ni kaasne. Utuu har'a maatii keenya bira jiraanne inni yaadanne jechuudha. Maaliif ni boonye dhugaa maaliif yeroo kana maatii ofii yaadatu namni yeroo yaadatu yeroo ayyaana iidaa arafaa ramadaana maatii ofii yaadatu yeroo akkana guyyaan ciini kunis dhufu sarbiin kunis maatii isaanii keessa dhufu. Maatiin guutuu waa walitti dacha'ee walitti dhufuu fi maatii keenya jaalanna yaadanne jechuudha. Ni boonye haa ta'u garuu maaliif bo'uun sun gammachuudha fi maatii ofii yaadachuudha. Kuni akkuma qunname kana isinis qunnamuu danda'a hedduu takka dhugumatti har'a baay'ee nutti dhagame gammachuus si'aniin jiraa miti gammachuu boonne jechuudha. Maaliif akkasuma isii akka duraanii hojii taphachuun otomaa jiruyyuu akka duraanii isaan bakka tokko wajjin deemuu iddoo tokko wajjin bashannanuu hin jiru jechuudha. Wanni hunduu bakka namuu jireenya mataa isaa jiraata waan ta'eef kana isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya isinitti dheeressa jira. Viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaan turaa. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Inshaallah isinillee warra gaa'ela ijaarate abbaa manaa keessan jaalalaan kabajaan warroonni jaalattanii jaalallee qabdan rabbiin fuula ifaadha wal isin agarsiisu. Warroonni bultii ijaarattanii bultii qabdan abbaa manaa keessan rabbiin akka daa'imaatti walitti isin hameessu. Warroonni ijaaratin immoo jaalallee keessan kan biyya keessa ta'e biyya hundumaa ta'e nagaan itti isin haa galchu. Jaalalaaf waa hunduma caala jaalalaaf bakka qabaadhu. Mallaqa laalee isa jaalala onnee ilaale. Wallaahi billaahi mallan waa tokko keessa jiru. Bakka jaalalli jirtu. Bakka jaalalli jirtu wallaahi billaahi qabeenya ni dhufa jechuudha. Kana isin jechuu barbaada. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.